rakkoo ummata keenyaa kanaan amma ummata Harargee kana keessattuu akka Oromootti rakkoon jira, akka biyyaatti rakkoon jira. Ka ummata keenya ka Harargee kana waan wallaala. Yoo deeggarsaa taate ummanni kun amantii ofiitti aansee warra biyya bulchu kana deeggaraara. Ifi warra miseensatii miti na deeggara warra deeggaru yoo tuute yoo misaa'ila taate malee wanni sitti hin darmatamne jiru miidiyaa kanarratti. Baadii Harargeen tun qabdu wallaale ani. Yoo gibira kafaluu taate akka Itoophiyaatitti aandanyaa no. Namni gibira kafalu ko gibira saniin waraanni ittiin Eertiraa deeffatuu fi Asabiin deeffatuu fi Tigree qilee keessaan oofan ko birri ummata Harargeeti. An dhuguma sirritti hima abbaan feetan na jaaladha abbaan feetan na jibba dhugaan kanuma. Naggaadee isaanitti miti sheekii isaanittu akka biyyaatitti tokkoffaa wa'ee gibira kafalaara. Haadhaaf abbaan irraa dhalatte hoo maaliif beelaya? Maaliif buqqaa? Maaliif saamama? Maaliif dubartiin isaanii ulfa tokkoomi lakkuu wajjin duuti ilaanii waan dheengada wallahi anin boo'e viidiyoo kiyya dhaqalaala. Maaliif waan tokko yoo dubbachuu dadhabu imimmaantu na qaba. Facebook irra jira dhaqalaa. Gidee dubbiin na cinqitee waan dubbadu dhabu garaa keessatti booya akka feemasoota garii ol baasellee booyuun saalfadha xiqqashoo imaana xiqqoo wayii qabaa. Keessatti bakka imimmaantu ija namara kaameraa jaraa maree deebi'a isinii galee. Wallaa gama dhugaa rabbiiti. Waan kana keessatti jara kenna. Yoo nama deeggaruun dhaaba tokko deeggaruun sodaachuu miti warri biyya bulchitan. Ebaluun keenya nuu haa jabu. Dhuguma isinitti hima. Kana keessatti miseensonni paartii badhaadhinaa bakka bu'aan hawaasaa warri aangoo qabdan bulchiinsi keessafuu gali jennaan kal'oon loonitti galtii jedhan. Kal'oon loonitti galtii waan jedhan tokko jira. Hushoo jedhan harreen gurri takkaa jedhan. Sini galee waan mammaaksa kana hin beeytan natti fakkaate yoo afaan kennallee akka dooktora hangaasan baanu wal adda ta'e. Ushee yoo jedhan harree gurri takka yaa hunduu gurra dhabdi. Yoo harree baay'ee kennu yoo jettan hunduu gurra dhabdi. Waan kana keessatti obboleessa kiyya algaan gaariin itti irra raftu. Konkolaataan gaariin itti ooftu. Maaliin fudhatan tagilee sabsabaa ta'an gaariin itti fudhattu suni maasii godha haadhaaf abbaan kee baatii sagal garas si baatte waggaa lama duudas si baatte qeerraa buqqaa beelaya daa'ima gaa akka fi garatti baate kabiraa obboleessa kee lama garatti baatee du'a isa kana keessatti keessanuu ijoolleen dhalootaan naannoo san taatan warri mootummaatiif miti mootummallee dubbii kana keessatti uf laala. Wanti zalaalam taa'u hin jiru. Mootummaan hin dhufa jireenyi itti fufa. Waan hin taane dalaginaa jechuudhumaaf akka sabaatittillee yeroon kun silaa yeroo Oromoon booyuu qabu miti. Yeroo Oromoon buqqa'uu qabu miti. Yeroo qabeenyi isaanii saamamuu miti. Rakkoon bakkema hundi jira ka ummata kanaa hin jabaate. Isaan nuti qabsoo keessa siyaasa keessa harka fudhannee diinagdeen guddannaa jiran. Namni bar maaliif mootummaa deeggaran ummanni kummaa mootummaa deeggara jedhee wallaalan asirraa wal fannisaa jira bar. Faarsee bulaa himuun nu jalaan tuqinaa waan Harargee ta'eef jibbitanii nu jedhaa jira amma nuti faarsee bulaa garii osoo dura dhaabbachuu barbaadu waan Harargee ta'eef arsii asliin jibbenaan jedhan jedhe dhiisa wallaahi kunoo Mustafaa balleessa dhiiseera lash jedhe Mustafaan kaarsii eegibira dhaabbadhe dhugaa isinitti himaa. Faarsee bulaa garii osoo dura dhaabbachuu barbaadu asliin Harargee jibbaanaan jedhan jedhee warra dhiise jira nuti akkas saalfanne. Kanaafi ummata kiyya warri aangorra jirtan warri aangoo qabdan warri miseensa paartii badhaadhinaa keessattuu yoo dandeettan akka sabaatti imimmaan Oromoo irraa haqa yoo dadhabdani akkuma Harargeetittu warri mootummaa keessa jirtan daakanarraa kaatanii haga adda caaltutitti warri jirtan waan kana keessatti uf laala. Namni maal isinin jedha? Namni maal isinin jedha waan kana keessatti uf laala. Jechuudhumaa fi ijoollee biyya keessa jirantu as keessallee jira haganarraa nama maqaa attaa gochuun barbaadu amboru maqaa achirratti mana shamsaa itti haasawee namni hidhame jechuu sanillee hin dandayu. Ammatti waan kana nuti akka sabaatti jennee dadhabne keessanuu ijoolleen Harargee
gaafadha yeroo sabsabaa teettan rakkoo kana jara biraan gaya kanuma jechuu barbaada galatooma gara gargaarsatitti haafufnu akkuma argaa jirru yaa ummanni keenya rakkoo cinaaksan kun waan rakkaleetii miti waan oolee bubbule akkuma ayyaana waggaa zooreetuma itti deebi'a taraa takka irreecha irratti itti deebi'a taraa takka ramadaan irratti itti deebi'a laallatanii yeroo rakkoo itti deebi'an nuti gumaa ilmoon namaan harkatti baateetiin ummata kana gumaa nuraa kafalatu waggaa nutti hin deebi'ani qe'ee namaa hin dhayne saamuu hin dhayne ummanni kun ka ofii yoo kenne malee waan namaa warra barbaadu miti akka harargeetitti yoo guddate durriyyeen isaanii akka haadha kee akkas godhi masin jara malee hamaa biraan qabu dhuguma isinitti hima isinii galee miti kanaafi keessatti of laaluun bareeda akka daawwititti keessatti of laaluun bareeda waan deema jiru kun of laaluun bareeda jechuudhumaa fi kara gargaarsatti fufaa haganuma waan garaa keessa na deebi'aa jiru bakka isin jirtanitti akka namni dhawu bulgaafachuufi fixadheera. Aboo soda galatoomii waan bareedaa ani guyyaa kana guutuu guyyaa irraa iyyaa oolu kophaati ya guutuu gabbeela alfee masoonni keenya kaasirra jiran dilli kunu waan ati amma kaaste kana yeroo takka dhufanii viidiyoo darban guyyaa aduun achiin bariitu kana viidiyoo waraaban. Arraan tana hawaasa harargee akkana buqqee wal bira daaraa ta'u jiru kana akkamiin namni taa'ee cabjee eega. Hawaasni harargee hoo maa kijibumma teessanii wal faarsitanii tokko miidiyaa irraa afaan banu malee hawaasa magaalaa keessa yaa'ee akkana sicinaa kadhatu jiru kana hawaasa akkana beelaan dhumu jiru kana laaltee gartaa osoo hawaasa kana agartu akkamitti aljettee miidiyaa irra waan khayrii faarsita waan khayrii haasooyta. Anamma waan kanarratti viidiyoo guutuu guyyaa irraa hin viidiyoo takka darba yoo wannummaan kun furmaata argate jee yoo wannummaan kun jijjiirame jee yoo guddummaan keenya kabiyya keessaa suufa fi qabee deemu kun gaafuma nagaa gaafachuu danda'e wannummaan takkoo furmaata dhufte jee guyyaa aduun achiin baatu kana viidiyoon darba yookaan Hamzaan maraataadha yookaan ajandaa isaatiif godhaa yookaan maallaqa feesbuuk irraa harkatuuf godhaa jedha adeeroo ani yoo fedha kalootaati yabaasee maallaqa feesbuuk irraa argadhee kee galuu danda'a miti. Hawaasaaf sagalee haa taanu dilli keenya kun koottaa jeetiin guyyaa aduun achiin baatu kana viidiyoo wal darbaa wal sagalee hawaasni asiin dhufu godhaa wal waan kanarratti guddaan keenya kachi keessa jirus rakkoo guddoo akka killee cidhaanii isaa tajilba geessee tana rakkoo qaba rakkoo tana hundi raggaddachee waliin furmaata fiduu danda'uu qaba isinitti himaani waan akkana laayyetti wal bira kutanii miti keenya hundinuu awaan dubbadhuun beeku kanarratti. Dr. Asli galatoomii galatoomaa gargaarsi amma yaadni aslii maal ture beeytanii gargaarsi hawaasni biyya alaa jiru ummata kana gargaaraa oolu kumaan godhuuf jechuu barbaadeeti. Kan waggaarraa yeroo takka gargaaranii kabajumaan jaalalumaan dhiiga keessaniif daangaa keessan ummata keessan kanaaf aangoo qabdanii dandeettii qabdanii ummanni kun osoo isin aangoo qabdanii isin jala miidhamu jira haqa ummata kanaa laalaa jechuu barbaadeeti malee siyaasaan wal qabsiiseeti miti yoo haasawa asliidha akka biraatti yoo fudhattan anaatu isin nuti hedduu wal beekna warri miidiyaa kanarraa guwaasoynu jechina abalu jee maaliif jaamee ni beeknaa siyaasaarraa bilisa tahee yaada bilisa tahee ibsatee Dr. Asliin haa galatoomu sirruma qaamni kuni dhugumatti ilaallata warra aangoorra jiru keessattuu warra baha Oromiyaa jiran kallattii afuriin mi'eessorraa yoo qabne dirree dhawaatiin karaa cinasan kun dhiisii cinasaniinumaa bakka dirree jaraa ta'ee jira nuti lafa Soomaaliidhaa dhaqaan jirru lafa teenya irratti uummata keenya fixaa jiranii maallenni hawaasni miidiyaa irra gargaaru uummata kana yeroo hunda baraaruu hin danda'u isintu humna qaba isintu dandeettii qaba isiniif sa'aat akka isinirraan fudhattu kanaaf rakkoo uummata keenyaa kan obboleeyyan keenya warri aangoo keessa jirtan miseensonni paartii badhaadhinaa xiyyeeffannaa keessa galchitanii akka nu ilaaltan kabajaa fi dirqama Oromummaatiin isin gaafannee jirra galatooma hawaasni kun dachii isaarraa kophee malee miilaan lafa deemee du'aa jira garaa qullaa du'aa jira dubartiin dhalteetii osoo marrimaan dheedhii osoo nyaanne osoo dhuune akkasitti teessee bishaan harkattu dhuudee bishaan yoo dhabde lubbuu sii dhabaa jirti haasawwan gabaabsinee jirra amma itti fufaa gara gargaarsaa namni gargaarsisu jalqaba ol bahaa
dubbadha. Yes, thank you nasraatenya dubbii asitti goolabna taama booda wanni immoo gartee gurbaan gurraachina ol jiru jee kuni dubbii dhugaatii beekaa. Namni wanni jaalatuuf ooma dhugaa haasawaa. Waan biraatiif hin jaalatan isa gartee maallaqa namaa kanneetiif dubbii dhugaa darbata waggaa darbata. Ustaaza isaa nurraa deemtee gara sagantatti xiyyeeffadhaa khalaas. Saganta seenaa. Tole. Ustaaz Hamza, Ustaaz gargaarsa wal qabatee adeemsa jiru sirreessinu gargaarsuma wal qabatee waan biraatii miti ajandaa biraa. Ni sirreessina yaa kara gargaarsaatti kallattiin seenne jechuun fadheete amma booda yaanni ni geeyaa. Deebina. Kallattumaan kara gargaarsaa deemna akkasin naa quba qabaadhaa. Mee maal jettee Alex? Galatooma ani kanan jechuu barbaade waanuma gabaabaadha. Wanta jechuu barbaade namni keenya akka eelee sibiilaa ta'a yeroo tokko tokko gaafa miira keessa galu dafee ho'aa achumaan dafee qabana. Amma fakkeenyaaf Oromoon afran qalloo kun gara baha Oromiyaa jiru kuni kan amma dubbachaa jiru waa'ee cinaaqsan haa ta'u iyyuu malee bakka hundaa bakka jiru bakka qubate bakka jiraachaa jiru bakka itti dhalaterraa miidhamaa jira. Wanti irratti gargaarsi barbaadamu bal'aa jechuu barbaadeetan. Qeellama Wallaggaa fudhadhu naannoo Machaaraa bakki jedhamu as horroo guduruuti gaafa Abee Dongoroo kan jedhamu kan buqqaa jiru uummata Harargeetii. Cawwaaqaadhaan waraanni kan irra dhaabbatee jiru uummata Harargeetii. Cinaaqsan kan biraati. So gargaarsa bal'aa barbaada. Kanaafi gaafa gargaarsi kun eegalamu ammuma qabiidhaan eegalamee ijoolleedhuma dhalattootuma naannoo sanaa qofaan eegalame amma namni asitti gargaarsi godhameera deema boru. Igaleera isinii galee amma yaadni kiyya. Gargaarsa bal'aatu isinirraa eegama. Sagalee nuu taa'ameera gargaarsi funaanameera jedha namni taa'ee dhaggeeffatu. So dhimmi gargaarsaa kun bal'achuu danda'uu qaba. Kutaa Oromiyaa keessaa Harargee qofa keessatti daanga'ee afuu osoo hin taane jalqaba irratti namoonni hawaasa kanaaf sagalee yoo ta'an hawaasa biratti dhaga'amuu danda'u. Gargaarsi kuni Oromoo hunda hammachiisuu danda'a jedhamanii yaadaman dhiibbaan irratti godhamee sagalee akka ta'an gochuu. Har'uma asitti wal ga'ee namni dhimma rakkoo kanaa haasa'ee qofa asumatti gargaarsa eegalamu yoo jedhame maal kaleessa mana Ustaaz Hamzaa Sheek Jaabiritti gargaarreen turre nuti eessa ga'e birriin sun siniin jedhu boru. Qarshiinis walitti qabdan doolaara 100 ta'uu danda'a, doolaara 1000 ta'uu danda'a. Doolaarri 1000 har'a biyya keessatti waan inni bitu walumaan beekna jechuudha. Kanaaf jalqaba irratti ka'umsi rakkoo kanaa maali? Furmaanni isaa hoo maali? Eenyu fa'i kan furmaata gochuu qabu tokko. Lammata hawaasa kanaaf namoonni sagalee ta'anii artistoota, abbootii amantii, feemasoota, namoota asirratti dhageettii qaban, uummata biratti amanamummaa qaban. Jarri kuni hawaasa biraan gahuu qabu. Kutaa Oromiyaa hunda hammachiisuu danda'uu qaba. Yoo xiqqaate yoo dadhabe abbootii warra aangoorra jiran taayitaarra jiran illee hammachiisuu danda'uu qaba. Ilaa hanga federaalaatti deemee dhiibbaa gochuu danda'uu qaba. Gargaarsi godhamu kun akka namni xiyyeeffannootti kennuuf. Sadaffaa gargaarsi hawaasni kun barbaadu maali? Uffata moo, nyaata moo, bishaan moo, bakka jireenyaati. Uummanni kun qe'ee isaarraa buqqa'aa jira waraanaan. Yoo namni nageenya isaa kabar godhuuf hin jiru ta'e qarshii walitti qabdanii nyaata funaantanii yoo ergitan boriitu nyaata sanarraa ari'eetu rasaasaan dha'a Sumaaleen. Jalqaba irratti kan kabar godhamuufii qabu dhimma nageenya isaati. Nageenya kana immoo kan eeguufii danda'u eenyu kan jedhu asumatti waliin mari'attaniitu eenyuun gaafachuu qabna isa jedhu irratti mari'achuu qabdu. Koreen ijaaramu gargaarsi funaanamu biyya alaa qofa osoo hin taane biyya keessatti akkaawuntiin banamuu qaba. Akkaawuntiin kam? Kan baankii daldalaa, kan baankii Awaash, kan baankii Oromiyaa, kan baankii Zamzam maal baankii biyya keessa jirtu hunda teelee birrii hunda. Koreen ijaaramu kunoo koree uummata biratti fudhatamummaa qabu. Namni gargaaruudhaaf of duuban jenne hunda hirmaachisuu danda'u ta'uu qaba. Akkuma waliigalaatti Oromoo hunda, Oromiyaa hunda, uummata hunda akka hammachiisu akka gaafa hongeen Booranatti gaafa ka'usan. Rakkoon garaagaraa wallotti gaafa ka'usan Oromoo, Amaara, saba biraati, amantii Islaamaati, kan Kiristaanaati utuu hin jedhin namni taatee uumametti gaddee birmataa ture. Hawaasni kun birmannaa guddaa barbaada. Harargeen gaafa namni waammatu warra namarraa namnedha. An qaamaan hin beeku.
keessa jiraadhee tan beeka wajjin nyaadheen beeka waan ta'eefan as taa'ee dubbadha malee yookaan ajandaa ta'uudhaaf waan biraa fudhatamummaa argachuuf miti galatoomaa yoon dogoggore naaf bulchaa. Thank you galatoomi kallattumaan kara gargaarsaa deemne daawwattootaa fi hordoftoota wanni Aleksi Taayee jee woomma gartee nuti kalee jechaa turre karaa lamaan gargaarsi kun deema gargaarsi tokko ka sagaleeti tokko immoo ka gartee qabeenyaati. Yeroo ammaan tana ummata gartee rasaasni qoma keessa jiru miila keessa jiru du'ee kaanis waan mana haakimaatiin dhaqan dhabanii jiranii jiru. Kanaaf amma gargaarsa guddaa goona. Gargaarsi guddaan ammoo nuti mootummaatti isa lallabannu wanni gartee asliin jee dubbii dhugaati